tasgabbaa'e. Ila kaameeraa irraa cufila. Narraa cuf kaameeraa. Tasgabbaa'e miliyoona. Sitti ni malee. Miliyoona tasgabbaa'e. Dhaggeeffadhu laa moobaayilii makana sitti ni malee. Tasgabbaa'e. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota Arjaa Miidiyaa kutaa lammaffaa interview yookiin afgaaffii miliyoon dirribaa wajjin qabannee dhiyaanne guyyaa har'aa isiniif dhiyeessuutti jira jechuudha. Waadaa keenya qabannee gaaffii isin gaafatan irra dhaabanneetu miliyoon dirribaa yeroo lammaffaaf afgaaffii yookiin immoo interview gochuudhaa fi keessummaa kabajaa yeroo lammaffaaf godhannee jirra jechuudha. Miliyoon dirribaa yeroo lammaffaadhaaf gara Arjaa Miidiyaa baga nagaadhaan dhufte siin jedha. Baga nagaan. Tole interview yeroo darbee keessatti yookiin immoo afgaaffii yeroo darbee keessatti seenaa baay'ee kaafnee wantoota baay'ee irratti mari'annee wantoota baay'ee irratti dubbannee namoonni baay'een aaraniiru, namoonni baay'een dubbataniiru, namoonni baay'eenis immoo koomentii gaariis kennaniiru jechuudha. Achirra dhaabatanii immoo kutaa lammaffaa san barbaannaa seenaa jireenya isaa maaloo jedhaniitu gaaffii uummanni si gaafatetu jira. Isan si dhiyeessa amma. Kanaaf atillee waamicha keenya kabajjee dhiyaachuu keef guddaa galatoomii maqaa hordoftoota keenyaatiin galatoomi siin jechuun barbaada. Galatooma sinillee. Miliyoon seenaan jireenya isaa maal fakkaata? Seenaa jireenya keetii gabaabsii nu ibsime. Galatooma naafeeruu keessanitti baay'een sin galateeffadha. Seenaan jireenya kootii baay'ee bu'aa baay'eedha kan hin dabarse. Keessumaa yeroo magaalaa Finfinnee dhufee wanti hin ta'in hin jiru. Wanta dhalli namaa hin ta'e jechuudha. Waan an nyaadhullee dhabe, waan an dhugullee dhabe, waan an uffadhullee dhabeera naf keessattan. An miliyoon dirribaa miidhagee miti miidhame yoo na beelalee amma irratti jechuudha. Miidhamee kan irra ga'e jechuudha. Waan si garramu jechuudha. Waan an nyaadhu dhabe jechuudha. Otoo dhageenneen ibsi ati jedhee biira dhugeen waan amma baasu sakka ta'uu nyaadhee bahee deema bakka. Kiisii duwwaa dhaqee ibsi ati jedhee nyaadha. Eeggan qabamee waan guddaa nyaatee qabamu nyaane jedheetanii waan hin taane nyaadhee qabamuu barbaadu xibsii nyaadheetan guyyaa tokko qabamee hin beeku. Ji'a tokko guutummaa ishee xibsii fi biira malee fayyadamee hin beeku jechuudha. Yeroo biraa maganaamiyaatti kadhattuu wayii birrii kadhachaa jirti. Rakkattee kadhachaa jirti. Kana booda akkuma nama kennuufiin akka jedheetan carqii mi'oosisee wajjin carqii wajjin sassaabbatee fudhatee sun. Fiigichaan keessaa kaa'e poolisoonni kottu masaananii qabi tolanii fiigeetan maganaanyaadhaa kaasee amma boodee bulbulaatti fiigee jechuudha fiigicha. Gaafan takka turii dafqee ilaalu birrii 410 jechuudha. Waan si garramu jechuudha birrii 410. Innaa akka ittiin dabarsee siin jechuu barbaadeetan waa baay'ee achi deebi'ee immoo miimoorii liqimseera. Na liqimsiisaniiru sirba Hacaaluu dhaggeeffachaa jedhanii miimoorii na liqimsiisaniiru. Waan sirba Hacaaluu dhaggeeffatteef biyya kana akka dhuftuuni miimoorii liqimsiisin jedhaniitu. Baasni liqimseedhaan isa duwwaa miti. Nama wayituu firaa Dubaay irraa moobaayilii na ergan Saamsingiidha. Kanaan booda utuman dhaggeeffachaa jiru amma sirba biraa cabsinaan jedhan moobaayilii kee fideedhaan itti laadhee kanaan booda cabsinaan jedhan. Hin cabsuun jedheen cabseedhaan maaliif hin cabsannaan sirba siyaasaa dhaggeeffachaa jirtaadhaan. Sirba Hacaaluu ture sirbi yeroo sana. Sirbama kana Hacaaluutii cabseedhaan moobaayilicha. Moobaayilii kana cabsuurraa isinumti na cabsaan jedheen maaliif deebii argachuu hin danda'u. Kanaan booda cabseedhaan hin cabsuun jedhee gaasaan fuudhanii na rukutan dullaadhaanii keessa kaa'eetan eeyyeen jechuudha. Namni hin birbanchiisin hin jiru. Laanchaatti kun laanchaatti namni hin birbanchiisin hin jiru. Torban sadii ni dhan fayyaa banagaa jechuudha. Moobaayilii koo nama biraan naa fuudhee deemee nama biraatullee dhufee na baase maal mucaan kun maal beekaa dhiyoo dhufeeruuti. Waa'ee siyaasaa maal beekaa tamaariidha jedhanii dhufanii mana hidhaatti na baasan. Oromoo ta'uu kee qofaaf sirba Oromoo dhaggeeffachuu kee qofaatiif. Waanumaan Oromoo ta'eef naarratan waan si garramu kana duwwaa miti hojiillee na galchuu didanii miliyoon dirribaa waan ta'an jedhamuuf maqaa abbaa kootiillee geeddareera. Maalan godhee miliyoon abbabee molla jedhee kan maqaa kootii barreeffadheesanii mattaawoqiyaa irratti ittiin hojii hojjechaa ture. Oo miliyoon dirribaa gabeetta ga'a. Isheedhaan hojii naman qaxaran akka itti maqaa abbaa kiyyaallee geeddareera siin jechuu barbaadeetanii seenaa baay'eedha kan hin dabarse tokko lama jechuun hin danda'amu yoo xiqqaate rakkineen dabarse kuntaala 500 mataa yaada. Kuntaala 500. Kuntaala 500 hin caala. Kana duwwaa miti biyyattis otoon horii eegaa jiru bakakkaan horii 7 na bukkeetti fixeera. Horii 7 na bukkeetti fixee anillee du'ee bakka horii 7 fixee anillee na ajjeese miliyooniin haqanii hawwaalanii kanaan booda galgaluma sana wanta na fidin beeku mana warra keenyatti naqee gale gaafan galu
warri keenya gaddee taa'aa jiru bu'aa jiru dhufanii lafa na ilaalanii na taqee taa'aa jira maaloo dhaqanii deeganaa boqo'icha jammaranii jechuudha. Really? Dhugaadhaa kun? Dhuguma. Okay, bakka kaansitti bu'ee horii torba si biraatii ajjeesee ani illee du'ee ati immoo duutee awwaalamee galgalan gale. si owwaalaniitu Na awwaalanii galgalan gale. akkamii du'a kee sana keessatti wantoota ati yaadattu yookiin wantoota quba qabdu jira? Yeroo na awwaalamee bahu sanatti wanti tokko iyyuu hin jiru calluma jedhanii lafa keessa ciisuudha malee gannata abidda kan jedhamu hin jiru. Waa tokko gannati illee hin jiru. Gannati wanti jedhamu tokko hin jiru achi. Tokko hin jiru dha. Gannata kan jedhamu hin jiru. Soba waa tokko hin jiru. Abiddi illee hin jiru. Abiddi lafarra jira. Asirratti siin tolle taanaan gubbaatti wanti siin tolu hin jiru. Gubbaa kan naqu waa tokko iyyuu hin jiru. Nafseen gubbaarratti foonii lafa jiran hundumti isaa lafa keessa. Kana jechuun nafsee jechuudha bakka dhala jechuun nafsee bakka jechuudha malee wanti biraan jiru. Soba wantichi argeera waan hin argeef. Guyyaa meeqa turte awwaala keessa? Awwaala keessa bakka guyyaama tokkoon ture arra ganama na awwaala ni galgalan gale. Kanumaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenyarraa baay'ee akka waa baratan yookiin immoo akka itti bohaartan shakkii tokko illee hin qabnu. Egaa miliyoon du'een ka'ee gaannabillee hin jiru, jannanni illee hin jiru yookiin immoo abiddi illee hin jiru, kan biraan illee hin jiru waan jedhu kaasa. Tole miliyoon yeroo baay'ee gogaa horii akkasumallee foon baay'ee mataatti naqattee asitti naqattee maal sanaan gaafa tiktookii hojjettutu jira. Akkuma viidiyoo kanarraatii ilaaltu akka kanatti yeroo tiktookii hojjettutu jira. Mee gogaa sana eessaa fuuteme? Gogaan sun eessaa dhufe moo manumaa qabda moo yeroo tokko tokko suma uffattee jiraatta moo mee eessaa fidda waan akkasii akkamitti eessaa fuuteetti fayyadamte? Dhugaa dubbachuuf jechuudha gogaan suni laftiin argadhee yeroo horiin qalamtuudha kan hin uffadhu. Fakkeenyaaf akkuma aadaatti illee yoo ilaalte namni tokko yoo saawwa 200 ol qabaate gogaa horii illee ni uffata. Garaacha saawwa illee ni uffata jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi gogaa horii uffattu illee jirti. Kan gogaa horii duwwaa utuu hin ta'in gogaa wayinii illee kan uffattu illee jirti jechuudha. Aadaa durii sana akkamitti irraanfannaadha. Namni dur uffata maali uffata? Gogaan uffata miti? Wanta kaleessa keessa darbine akkamitti irraanfanna? Kaleessa uffati kun hin jiru. Faabirikaan hin jiru. Namni maal uffata? Gogaa loonii uffata. Gogaa loonii irra bulaa jechuudha sireen isaa gogaa loonii. Wanta kaleessa dabarsine aadaa kaleessa dabarsine deebisaa jira malee kun salphinaaf miti. Garuu namoonni tokko miliyoon aadaa Oromoo cabsee jedhan gaafa aadaan Oromoo cabsu hospitaala isa kamitti dhaqanii wal dhaanan meestinatti mi. Abiyyoota hospitaalitti moo Amaanuel hospitaalitti moo Beejing hospitaalitti moo eessatti miidhatti mime. Soba kun wanta aadaa cabsu hin jiru lafa. Horiin sun jechuudha nu caalti nama caalti jechuudha horiin sun. Gaafa jettu jaallattus jibbitus horiin kun jechuudha caammaan bittuu uffatan bittuu mana kiraa hin kaffaltu nama narrabsitu nama namattu duudhaa horii jechuun bakka. Horiin illee loon walii beekoo horiin loon manno horiin foolii walii beekti wal jaallatti wal arraabdi. Namni keenya garuu yeroo guddaa si nyaatti. Si nyaatti dhiiga si dhugdi namni keenya si nyaatti nyaatuun akka nama kanaa jiru. Nama ta'uu kootu nan dedde. Namatu ilaala jechuudha jaallatus jibbitus sitti immoo horii jechuun nama jechuudha. Nama jechuun immoo horii jechuudha. Egaa dhuguma jenna qophii keenyarraa akkasiin barattan akkasumallee itti bohaartan abdii guddaa qabna. Mee haa ta'u akkasumallee tiiktookii irratti fuula tiiktookii irratti wantoonni mul'atan wantoota hedduutu jira. Wantoota akka gommaa keessa ba'uu, puushaappii, qodaa ispiraayitii kana qabattee puushaappii bu'uu. Akkasumallee wantoota baay'eedha kan argaman. Inni dhugaadha moo maaloodha manni? Gommaa sana keessa dhuguma baate moo gommichi sun citaadha moo mala kamii fayyadamte moo wantichi waan dhugaadha? Galatoomi jecha gommaa sana keessa akkaataan itti ba'ee ani ispoortii baay'een jaalladha baay'een kabajaa jechuudha wanti garramu. An garuu ispoortanyaan fakkaadduan. Namoonni mucaan kun waama tokko ispoortiin beeku naan jechuu danda'u. An garuu ani xinnummaa kootii kaasee mana ispoortiitti guddadhe jechuu hin danda'an. Waan soba hin qabne jechuudha. Soba jedhee dhugaa jedhee uummanni isa sobu uummatis mucaan kun soba jedhee dhugaa dubbate jedhan malee
dhugaa kun keessa ba'e kinibirii tokko illee qabu gommaa sana keessa jechuudha. Akkam barbaadetti keessa ba'uu hin danda'an. Oon barbaade kan baajaajii keessa iyyuu nan ba'an hin barbaadde tana. Inni qodaa ispiraayitiidhaan immoo puushaappii hojjedhees kun dhuguma waan soba hin qabneedha. Abbaan immoo miliyoona dirriba gommaa sana keessa nan ba'aa jedhu immoo hojjetee na agarsiisu. Qodaa ispiraayitiitiin nan hojjedha kan jedhus puushaappii hojjetee na agarsiisudha. Na kanaaf baay'ee dandeettii cimaa qabda. Egaa miliyoon akkuma TikTok irratti dandeettii cimaa qabu ispoortiidhaan illee dandeettii cimaa qaba jechuudha. Namni akkasii immoo jajjabeeffamuu illee qaba jechuudha. Mee miliyoon ati miliyoon irraa maal baratta? Ofii koorramu. Eeyyee. Miliyoon ati ofii keerraatii maal baratta? Yookiin immoo miliyoon isa kanarraa maal baratta? Miliyoon dirribaa irraa wanti baradhu ofitti amanamummaa guddaan baradha. Selfii konfiidensii guddaan qaba. Haasaa namaarraa dhimma hin qabu. Oduu namaarraa dhimma hin qabu. Namni na arrabsees, na jaallates, na jibbees an cinqii akkasiin qabu. Hiyyanii dadhabanii itti dhiisoo nama ta'e immoo. Namni sin fayyadus sin miidhus bakka. Kanumaadha bakka. Waan soban qaba. Yaada wayii dhaga'ee ture yeroo tokko masgiida deemtee ture reebamteetta waan jedhu nagaa. Inni eessattidha? Akkamitti maaliif reebamte? Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroon Dassee Yuunivarsiitii baradhuudha. Akka carraa masgiida galeetanii sagadaa jira. Kanaan booda ante wanti tokko akkas na godhe ante na raasa kufi na godhe ante. Kana booda utuma sagadaa jirru Waaqayyo gooftaan Iyesuus geetaa nu minaamin hin jedhe malee. Kanaan booda natti dhufanii qeetti hundi isaanii natti deemanii. Poolisiin utuu hin jiru ta'eeti lubbuun koo baheera. Du'eera na deeman malee. Amma ammatti isa dhugaa masgiida sana poolisiin hin eeggachuu. Dhugaadha? Dhugaa. Natumanii na caccabsanii deeman bakka. Amma mana dhukkubaa jira. Inni isaan na rukutan jechuudha. Ati hidhatteetu waan biraa dubbattee jechuudha mooraa mana amantaa isaaniitti. Waaqayyo fayyisaadha hin jedhe malee wanta biraa hin jenne. Kanaaf jecha reebamte. Kanaaf jecha reebamte. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf wantoota dabarsite baay'een isaa otoo gara TikTokitti dhufiin iyyuu jireenyumti kee faniidha. Qoosaa wajjin wal qabata. Haa ta'u amantiin kee maaliree amma? Galatoomi jecha amantiin koo an hundumayyuu nan amanan wantin kaadu tokko illee hin jiru lafa kanarra. An masgiidas nan naqa, Pirootistaantiis nan naqa, Kaatolikiis nan naqa, Waaqeffataas nan naqa, Ortodoksiis nan naqa. Waan laftiin hin naqin hin jiru, saballiin hin naqin tokko illee hin jiru. Mucaan kun seexana qaba minaamin nan jedhu. An seexana tokko illee hin qabu waan si garramu jechuudha. Seexanni Itoophiyaa keessa maal hojjeta? Hin jiru. Itoophiyaa keessa seexana kan jedhamu hin jiru. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko chirchii dhaqanii seexana narraa jedhu hin sobu. Soba kun maaliif yoo jettee rakkinatu irraa iyya malee seexanni irraa iyyuu tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf hangafan tsabala dhaqee jechuudha. Bishaan qorraa keessan dhaabadhe qullaa koo waa tokko iyyuu seexanni na keessaan baane garuu namoonni tokko keessa galanii uwwedhanii kan iyyan jiru itti qorree jechuudha. An garuu waa tokko iyyuu seexana hin qaban tokkuma iyyuu Abalan hin naqin biyyiin hin naqin jiru. Isheen Maariyaam hin naqeera, Saama Sanbatii hin naqeera, tokko laafna waliin geeran, Dabiree Eliyaas hin naqeera, Goojjam keessa. Inna seexanni Itoophiyaa keessa hin jiru akkuma walii galaatti soba. Itoophiyaan hiyyeettiidha jedhama. Biyya hiyyeettii keessa maal hojjeta ree seexanni? Inni abbaate seexanni eenyu wajjin jiraata? Tiraampii fa'aa wajjin jiraata minni. Bakka warqii irra ciisamu. Addufee awwaara keessa nuuf ciisuu ree seexanni. Warqii dhiisee awwaara irra ciisaa seexanni soba kun. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf qophii keenyatti akkasiin bashannantan ammallee shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha. Mee miliyoon yoo darbe suurri nama guddaa wayii tokko yookiin immoo viidiyoon nama guddaa wayii tokko miidiyaa kanarra naanna'aa ture. Innis immoo ani haala miliyoonii dubartii jettu tokko wayidha. Isheen dhuguma harmee keedha moo akkamidha? Miliyoon. Dhugaa dubbachuuf isheen harmee kiyya miti. Harmee kiyya miti isheen. Harmee kiyya miti. Waluun beenu. Lafuma isheen natti ramadamte iyyuu hin beeku akkan infoormeeshinii dhagayetti garuu nama ittiin fammasuudha jedheetu hojjechiise malee isheen tiiktookii iyyuu fayyadamtu jechuun nan beeka. Dubartittiin namuma qassoodha naqamtee keessaadha. Waa'ee kiyya sirriitti beetti abbettiin jechuudha. Dubartittiin sirriitti waa'ee koo beetti. Malee haadha kiyya miti haati kiyya tiiktookiis hin fayyadamtu miidiyaa iyyuu ni ilaaltu isheen. Miliyoon namoota si arrabsantu argate maal goota? Namoota na arrabsan utuun argeemo. Otoon arge maalli nan dhiisa ka maaliifi
maayinitti yoo arraba deebiste koo ofiin of qixxeessuudha ka. Nana feera hundaawwan kottu shaayii bunaan ittiin jedhan warra na arrabsan utuu hin argeeyyuun. Tole miliyoon baay'ee galatoomii. Utuu mootummaa taate biyya kanatti maal gootame maal hojjette? Otoon mootummaa ta'e moo? Otoon mootummaa ta'e akkuma kanaan dura diimokiraasii balleessaadhaan bakka inni ate harka isaaniitti muraa, arraba isaaniitti muraa, isa nama ajjeesee nama ajjeesa addabaabaayii irratti masqala addabaabaayii beektanii achirratti baasee uummata yaaseen abaluddu'a har'a kan jedhamu awwaalli labsiin labsa kanaan booda bakka inni nama ajjeese hin du'a jechuudha. Diimokiraasii balleessa bakka maaliif hojjettee uummati Itoophiyaa jaalalaan jaallatu humna malee humnaan bulchuu qabda. Anutuun mootummaa ta'eetii jechuudha waan soba qabne waggaa tokkotti nan tasgabbeessan qaala'insa jireenyaa jechuudha. Akkam godhee yoo jette caamma nan balleessaa uffata nan balleessaa namni kamiyyuu akka inni baala uffatee deemu baala warqee beekta miti akka inni baala warqee uffatee deemu godhan chaappistikii lippistikii nan balleessaa si galee miti waan hunda nan balleessa lafa kanarraa maabiraatiin illee akka inni baduun godha biyya kana keessaa bakka teekinooloojii balleessa kuma walii galaatti kanaan booda qaala'insi jireenyaa hin badaa naggaadiin balleessa dallaala nan balleessa isa taa'ee humna nama taa'ee dhugsa isa taa'ee dhiiga namaa dhugu dallaala nan balleessa biyya kanarraa jechuudha. Miliyoon dhugumattuu ati sammuun kee nagaadhaa garuu? Kan nagaadha maanni ree. Isa dhugaa? Dhugaa. Akka nagaa taate ofii keedhaa cheekaappii gootee ati nagaadha jedhamteetu ofii kee qoratamtee beektaa? Otoo nagaa ta'uu baadhee dhufeetii hojii ta'ama miliyoon dirribaa. Akkamitti bara teekinooloojiin babal'ate keessa bara biyyi hundumtu ammayyoome keessa haa akkamittiin namni gogaa horii uffachuu qaba? Dhaggeeffatisitti nima jaallattus jibbattus jechuudha qaala'insi jireenyaa kana tasgabbeessuudhaaf jechuudha hundumti gogaa horii uffachuu qaba. Yes jaallattus jibbitus. Amma lola si barbaachiseesi lola si barbaachise narraa cufi viidiyoo kana. Obsi narraa cufiidha. Narraa cufi miidiyaa baay'eetu na waame hin didee. Miliyoon ilaa. Ani koo wanta ni argaa miidiyaa jaallatee fi dhufe malee ni miidiyaa gurguddoo OBN dideera. Miliyoon wanti sii galuu qabu. Inni ufan narraa cuffata. Qoy miliyoon obsi miliyoon ilaa. Amma jaarraa 21 faa keessa. Jaarraa cuftamoo viidiyoo laata sirkatti cabsa. Sorry miliyoon qoy akkas miti miliyoon dhaggeeffadhu. Miliyoon tasgabbaa kanaaf isin jedhee dhugumattuu ati cheekaappii gootee of ilaalamteetta. Otoo nagaa ta'uu baatee kan dhufan sammuun kiyya dhibba keessaa dhibba jaallattus jibbitus miliyoon dirribaa sammuun isaa nagaadha bakka. Riilii sammuun kee nagaadha? Riilii bakka. Tole. Mee haa ta'u gaa dhaggeeffattoota keenya waan nu mudateef nuuf kolchaa jecha asoo gamanumaan dhiifama isin gaafachuu barbaanna. Qophii keenya hafan itti fufuu. Tole. Miliyoon. Lafa kanarraa balleessitu siin jedhani carraa tokko qofaa sii kennani maal balleessita lafa kanarraa? Carraa utuu naa kennaniiti balleessi jedhanii dubartii durbummaa hin qabne lafarraa xirigrig godhin ishee balleessa. Nan gubayyuu dubartii durbummaa hin qabne. Heerumtee moo otuun heerumin? Otoon heerumin kan durbummaa ishee galte. Nan balleessa lafa kanarraa. Miliyoon tasgabbaa yaasee megaafa asutti yaadi yaasee interviiyuu dhalaa kun amma afgaaffiidha miidiyaatti dhiyaata tasgabbaa yaasee akka nama akkasa gogaa uffatte sana otoo hin taane akka nama wayyaa uffate taasise amma. Inni maal akka baduun barbaade reen? Sorry. Okay baay'ee galatoomii miliyoon namoota dhiifama gaafachuudhaaf carraatu argatte namoota dhiifama gaafachuu barbaadu qabda amma. Dhugaa dubbachuufan namoota dhiifama gaafadhu tokkollee hin qabu uummanni dhufee dhiifama naanna gaafatu warra naanna arrabse warra naanna jibbe dhufee dhiifama na gaafachuu qaba malee ani eenyu dhiifama gaafachuudhaaf qophii hin qabu maaliin godheen dhiifama nama gaafatan arrabsameetan jibbameetan lolameetan jecha barbaadan nambinaan jedheen dhiifama nama gaafadhamoon dhiifama na gaafachuu qabu isaan tokkoon nama. Tole miliyoon. Uummanni kun utuu maalsii godhe yookiin immoo utuu inni maalsii dalagee barbaada? Uummati kun anaaf maallaa gochuu qaba beektaa? Magaalaa Finfinnee dabalatee Itoophiyaa guutummaatti akka siidaan naa hojjetamu. Siidaan akka naa hojjetamu ormaafu siidaan hojjetamaa jira magaalaa Finfinnee keessatti. Erga duute moo otu lubbuudhaan? Otoon lubbuudhaan jiru malee gaafa du'e maallaa godhana siidaan yeroo baakki amma siidaan naa hojjetamuu qaba. Sababiin isaa miliyoon goota miliyoon leencaa miliyoon qeerransaa
miliyoon goota bakka akka walii galaatti bakka aliyee giddeenii baalchaa banafsoo ta'uu qaban. Otoon bara baalchaa banafsoo keessa dhaladhe yoo gootama. Otoon bara milinikfaa keessa dhaladhe ni gootama. Otoon bara diisaa agaafa keessa dhaladhe ni gootama. Garuu amma kunoo jechuudha akkuma gaggeessinu ittiin ilaaluudha. Angaruu goota. Ani ofii goota teenya maal nagalchee namni waa'ee koo beekas dhiisee sana inni ilaallatu. Ati namaan horii jecha horiidhaan nama jecha gootummaan kee isa kanaasi. Dhaggeeffadhu sitti namaan horiidha jedhee arrabsu namaan immoo horiidhaan immoo nama jedhee arrabsutu gootaati. Dhaggeeffadhu sitti nima. Horii immoo namatu waan horiidha bananii natti mime. Natti mi kana duwwaa natti mi. Namni waan yaaduuf nageenyi kan tasgabbaa'u. Namni waan yaadu tokko hin qabuudhaan bakka maal yaade wal ajjeesutu yaadumsa. Waraana wal irratti banuutu yaadumsa gandaan gandaan wal qooduutu yaaduma. Hin jedhama garuu jechuun akkasii kun fakkeenyaaf namni horiidha horiin namadha uumaan sirriitu uumaan asirratu waaqayyoon akka waaqayyo sirreessuu qabaadha. Seexaa lafa karra jirtu kun akkasidha sun akkasidha miliyoon hin jedhama wantoonni akkasii kun garuu hin jedhama. Amma yuutaanaan seexanni jiru lafa kanarra. Sodaadha kun dubbii sobaati. Akkamittiin seexanni argeera. Lafa kanarraa kan nama wal waraansisu kan nama dogoggorsiisu kan nama miidhuu eenyudha. Dhaggeeffadhu sitti nima. Nama kan wal waraansisu araqeedha. Farsoo qaljeedha. Biiraadha sii galeera miti kan namaaf nama wal nyaachisaa jiru. Namni jechuudha araqee isaa gixxin godhee dhugeetu seexan inni dogoggorsi. Seexanni maal goote nama dogoggorsiti natti mime. Araqee dogoggorsi farsoo. Forma kana keessa jechuudha baay'ate forma qabsoo kun ta'in forma farsootu baay'ate kanaaf seexan illee duuba dhufti seexan nuun jirtu man. Seexan jechuun biira jechuudha bakka caatii jechuudha bakka waan akkas akkasiidha shiisha. Gaafa haasoftu naayifti dhabii beektanii naayifti dhabii kana bakka. Gaafa haasoftu garuutti yaaddee haasofte beektaa? Taadaa Ati innaa gaafa haasoftu garuutti yaaddee sammuu namaatti yaaddee akka namaatti yaaddee haasoftee beektaa miliyoon. Taadaa akka biqilsatti taayaa jiraan inni takka jettu maali biree? Tasgabbaa'e. Qooyi. Tasgabbaa'e. Kaameeraa narraa cufila narraa cuf kaameeraa. Tasgabbaa'e miliyoon. Sitti ni maala. Miliyoon tasgabbaa'e. Dhaggeeffadhu laa moobaayilii makana sitti. Tasgabbaa'e. Maal ta'uu barbaadde ture? Tasgabbaa'e malee. Abbaa barbaadde didi. Miliyoon tasgabbaa'e. Eenyuun hin sodaadhu beektaa? Miliyoon tasgabbaa'e. Gaddi sarka koos. No tasgabbaa'eeti kabajaa waamamtee. Innaa taadaa. Narraa cufi. Kaameeraa kana nama cabsa laa sitti ni maala. Tasgabbaa'e. Narraa cufi. Narraa cufi siin jedheera laa sitti ni maala. Miliyoon kabajaa waamamtee kabajaan fixeetu deemuu qabda. Maaliif akka nama daffartu reesiin bakka itti yaaddee haasoftaa maaloo maal jettare? Namni isaa sammuunsaa dhuguma horiidhaan dhugaa qaba. Horii ta'uu keessa nama bareeda dhugaa qaba. Utuu nama sangaama tokko fideeti maal na arrabsuu iyyuu nan qabu sangaan saanii horii ati garuu na arrabsaa jirta dhuguma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtii amma ammaatiin wajjin dabarsaniif baay'ee galatoomaa jecha. Ittiin wajjin dabarsan irraa baay'ee akka barattan baay'ee immoo akka bohaartan baay'ee akka itti aartanis shakkii tokko illee hin qabnu. Egaan yoo barbaachise tolee yoonuu jedheef marsaa sadaffaa miliyoon dirribaa qabanii dhiyaanna. Wantoota nuuf gaafachuu qabda jettan akkasumallee gaafatamuu qaballee kan jettan yaada keessan sheer nu godhaatii ni gaafanna jechuudha. Akkasumallee koomentii gaafa nu barreessitan jechoota saalfii jechoota safuu nuun barreessina sababiin isaa yuutuubii keenya irratti miidhaa fiduu waan danda'uu fi isa kana yaada keessa nu galcha. Egaan miliyoon turtiin wajjin dabarsuuf baay'ee galatoomaa jecha Arjaa miidiyaan qarshii 60,000 siif gumaachaa jira. Qarshiin kun birrii muraasadha. Isa kaan immoo tiraansferii sii goona. Kanaaf baay'ee galatoomii yeroo biraa akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Thank you. Maali kun immoo eebba moo maalidha ree kun? Egaa waan ta'eef eebba hin qabne maaltu jiraatteeti? Maa inni reesha amma kun yaa biyya maali amma kun maalidha? Odeeffatu barbaadu.